السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك يعني هرّا حالكن سأكل لما جنا وسبي يجور حالكن قلقلا وسنتين باني سكنتا والماكين دعوت جورا مقالة شجركوتا مقالة فري كيسة ترجمنا إدون اللي ترجم نكوني مقالة فريتي مقالة فري كيسة تنام حواس تجاجلون بيكمو حواس كيسة تنام ترولتم ما أم بيكمو وهي دعوت جورا أسي ترجمنا جرا حنقولون بقى سكنتا كنا تنور نتروح سنجنا كتي غاري إيجا دعوتو تكين أكو مرة جدا نمني كارا دي مرتو نمني بيران كمو شوفي دابو فرتي نياوتو ننداي شو كذا وجيت لولتو ما كان راتي هرماتو ميرا كمية كابو تلمامتني بيكو لندتني كل هدو غاري دا ميرا كمية أبات وان كان دلقون وتوان كان هجتني ميرا كمية أبات أنا ما أقوله أولون ميرا كمية أبات كيست يجيني كابو كراكي يعني فدي أبو سيكنا كواكا سيكنا وانكر أكل من الفاكاسة فيديو جل كبرة وانكر فيديو كواسين نوجتون اللي تولي لكن فيديو كندمو أكتسا وان الدون عجائبة كامو بوسين نما دابو شنفرة تولي كدابو سديت فرة تولي وقا سدي فولي كباني الدباسني بيكا نما ماتي سامان نجرو فاسلو فوندن ديني كدابو سديت فرة الدباسني بيكا كن جيتو الأولتما ولد كلابتا ولد تفاتا وساقر سيسي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كم نقالة؟ نقالة. مي وقع مي كاف أبو حسين يبيت أنا ستي. أنا وقالة ما فين دي وقالنا وقالة سيدا وقالة ما أبو حسين اسمه تبيت اسمها كانت دابوك إنه اسمها كانت كيسة كانت تلولو وقالة ما أكمل تيفسو دندي تامي أبو حسين أكمل تيفسو دندي تلولو ثم قارون ما إسحاق أنا أكمل تيفسو ما شاء الله يدونا ما طلع مسكينة وانا ما أركع اللي جوا كلاشون دندي واتلتة نياجون دندي نكانت تجاركارو دا بايجنا طلع جرا خانة تورا اللي أنا جافرة مداني دكتور دكتي وايلة ناقركاري ناخنة جرا أنا خرق يام بايجنا طلع جرا كذي لالوس نمرتيس يدونا ما طلع بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كم نقاجتو؟ نقال كم؟ مكان كيسين اللي جرام؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. مي وقع يروح حقمي في أبو حسين التبيت. وقع سدي. أجن أرجعت وقع سدي تا. اسمه أسيت تولو أولو. اسمه أسيت تنام بيرها. كياسي كرجع ديكن. كياسي كرجع ديكن أسيت كيرت. أسيت جيرت. بوليسي دابوسي كتيلسي. hojii isaaniitti jiran kan akkamiif ibsitan mee tololtummaa isaanii kana? Hunduma namaa gargari illee yaa'u
kun musliima kun kiristaana illee yoo kuma kanatti maatii beelaa kana nyaachisa. Haala isaa gaariidhaa danda'eetuma kanuma wajjiniin jira jechuudha. Itti gammannee jiran. Maashaallah. Waan beekamsi laan hojjenne as keessatti naannoo furii kanatti namichi kun kenna akkasii kenname jennee jirra. Egaa daawwattoota keenya sagantaan oolmaa keenya akkuma itti jira hedduu qorra. Turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna hojii tola ooltummaa akkanaa ganda keessatti jajjabeeffamuu qaban. Hedduutu jira waan ta'eef wanni kun waan xiqqaa isinii fakkaata malee waan xiqqaa miti waggaa 3 haala kanaan barataan mana barumsaa deemu asitti qorsiisaa nyaatee dabra. Rakkataan warri karaa dalagu, warri karaa qulqulleessu, warri hojii guyyaa hojjetu, hojii humnaa hojjetu hundi isaanii qursii dhufanii asii nyaatan. Kafaltii takka malee qursii isaanii dhufanii asii nyaatan. Sababa maali? Sababa nama tokko waggaa 3 walitti dhaabanii. Hojiin kun hojii xiqqaa fakkaatu danda'a. Wanti asirraatiin xalluu qabdan ammoo tokko bakka kana namni fudhatu musliima qofaa miti. Amma ammoo saba tokko qofaa miti. Sabummaan hin jirtu, amantaan hin jirtu. Beelahuu qofa, nyaata barbaaduu qofa. Ulaagaan asii dhufanii nyaata fudhatu nama ta'uudha. Beelahuudha. Uffanni kee bareedaa ta'ee, uffanni kee qulqulluu ta'uu dhabee namni si dhooggatu tokko hin jiru. Dhufanii namni beelahe, namni nyaata godhachuu hin dandeenye, namni nyaata bitachuu hin dandeenye dhufee bakka kanaa nyaachuu danda'a jechuudha. Tola ooltummaa irraa kun daangaa ulaagaan tola ooltummaa keessaa tokko kana jechuudha. Daawwattoota keenya wanni hedduun ulfaatee takka ammoo yeroo ijoolleen daa'imni dhufanii bakka kana daabboo kana fudhatan hedduu namatti ulfaata. Amma maatiin isaanii mana jiranii amma ammoo haadhaaf abbaan isaanii dhufanii bakka dhufuu hin dandeenye yookaan ammoo bakka kana dhufanii bakka kana dhaabachuudhaaf miirri isaanii hin ayyamu ta'a. Kanaaf ijoollee isaanii erganii ijoollee daa'imni yuunifoormii godhattee kan mana barumsaa bakka kana dhuftee yoo waan kana fudhattu immoo miira daawwitu namatti dhagahama. Wallaahi tola ooltummaa irraa tola ooltummaan jabaanan argina. Beelahaa nyaachisu, rakkataa nyaachisuudha. Osoo sabaan addaan hin qoodin, osoo amantaan addaan hin qoodin. Shaal qoodaachi. Waan hedduu jajjabeeffamuu qabu. Namni bakka hin jiru, amantaan hin jiru. Sabaan adda qoodu hin jiru. Amantaa kanaa ati biyya kanaa dhuftee kana fudhadhu, lama fudhadhu, 5 fudhadhu hin jiru. Tola aansu andal. Amma isin ijoollee 8 qabdi. Assalamu alaikum. Akkam nagaadha? Maqaan kennu? Shaamiyaa. Obbo Hussein yeroo hangamii fayyadame? Waggaa lama. Yeroo egaa bakka kana dhuftee fudhachuu eegaltee waggaa lama. Hanga ati fudhattullee inni hin beekamu. Maatii hanga ati qabdullee hin beekamu. Mee tola ooltummaa gaarummaa isaa kana kam ibsita Obbo Hussein? Gaarummaa isaa maashaallah rabbi sarraa jaalatu. Baay'ee isaati. Baay'ee ramaaf raamata godha akka ilmaan isaa nama laallatu. Waa takka amala isaarraayis wanti inni qabu takka hin jirtu. Abbaa rakkataati. Waggaa lamaaf isa beekte jechuudha. Hojii tola ooltummaa kanarratti. Maashaallah iddoo galatoomii ulfaadha ayyee. Ayyee ulfaatu galatoomii. Salaamu alaikum. Egaa daawwattoota keenya hojii tola ooltummaa dalaguudhaaf namni tokko yoo niyyaa qabaate aduu fi qabbanti wanti isaan keessa jiru sababbiin isaas keessi isaa itti amanee jira waan ta'eef kun ammoo wal caalumsa imaana kennaatiin fakkaata akka malee qorra daqiiqaa har'a dhufanii bakka kana daqiiqaa muraasa keessatti qorri waan addaati garuu Obbo Hussein waggaa 3 osoo addaan hin kutin asitti beelahaa nyaachisuu jiran. Akkamitti ilmaamuu dandeenya hojii isaanii kana gaarummaa isaanii kana miizaana kamiin miizaanuu dandeenya. Ijoollee kun amma karaa bulchiidha. Warra karaa bulan kunniin dhufanii ganama hundaas nyaatan baratamaadha.
Kurban ngaf to kodi. Eh? Ya la ada ini. Indi kan? Aske sen di. Jara? Allah. Allah. Waan isaan jira jira. Guyyaa sadii. Ijoollee daandiirra bulantu jira. Torbaaniin guyyaa tokko oddoo keessa seensisee qaama irraa dhiqaa jira. Guyyaa sadii nama asitti fuula isaanii dhiqa. Amma xiqqoo turee fuula isaanii dhiqa. Obbo Hussein, hojiin tola ooltummaa, hojiin gaarummaa, hojiin hojjetan, hojii baay'eetu jira. Hojii hundi san keessa nama nyaachisuu kana maaliif filata? Nama nyaachisuu kana maaliif filata? Kana ol maaltu? Wanni kana ol jiru hin jiru. Beelaa nyaachisuu wanti qaamiti. Rabbillee jaalatu gammachuu xiqqaa miti gammachuu cimaan natti jira. Maaliif yoo jette waan kana akka xiqqaa jalqabne laakiin amma ijoollee kana osoo gartu gaaf tokko addaan kutee safarri kun rabshaa ta'a. Hojii tola ooltummaa kana namni isin gargaaru namni isin boodaan jiru maaltu jira hawaasa keessaa namni hawaasa isin. Wanni kana keessa hiriyaa kiyya tokko jira. Waan mara kana naa godhu anaa miti. Kana isinitti himaa. Hiriyaa kiyya maqaa isaa amma isiniin kaasu. Isatu dhufee mana daabboo kana mu'allafaat quluubahum kaamiliin alee ka jedhe nama sani. Sigalee boqonnaa keenya. Mu'allafaat quluubahum وعاملين عليها ما دي مشان فيها ست كفالة ترباني أماسي كان لينيف عمرن تشيكن رجع ما ليه أحمد يبالعه سونا مكفلين ترباني بريكو دي مشان نونكاو شاي كندك ومدرة فرني شاي دفيس namni tola ooltummaa hojii kana irratti hirmaatu barbaadu namni waan kana irratti hirmaatu barbaadu martuu hirmaatu hin danda'a? Hin danda'a. Abbaan barbaadu. Akaawuntii qabu. Dhageettanii jirtan. Hojiin kuni hojii miizaan isaa tilmaamni isaa ajriin isaa tilmaamamuu danda'u miti. Beelahaa nyaachisuun. Ijoolleen kuni ijoolleen as bira bulan ijoollee kararra bulan argu jira. Ijoollee haadhaaf abbaan isaanii harka qalleeyyii ta'an ka haadhaaf abbaan isaanii mana jiran ka mana barumsaa deeman. Biyya baadiyyaa nyaatanii deeman argu jira. Baadiyyaarraa dhufte dinneen tola ooltummaan beelahaa nyaachisuu olii hin jiru. Waan takka yaadadhe seenaa takka yaadadhe ollaa biyya keenyaa Suudaanitti gaafa tokko masjiidni guddaa wahii ijaaramee baadiyyaa caccabduu takka keessatti masjiidni guddaa wahii ijaaramee eebba masjiida saniitiif warroonni gurguddaa walitti gahan wal gahan minbara irratti jechuudha. Ergana sheeyni masjiida sanii khutbaa godhuudhaaf guyyaa Jum'aa masjiida minbara irratti ol bahee maal jedhe seetan? Khutbaa ajaa'ibaa seenaa keessatti khutbaa gabaabduu jedhamuudhaan beekamti. Seenaa keessatti khutbaan sun maal jedhe isinitti fakkaata? Luqmatun fi baxni jaa'i khayrun min binaa'i alfijaami. Rakkataa beelahaa tokko luqmaa takka yookaan immoo fuudhaa takka afaan kaahutuu irra ajrii guddaa qaba. Masjida kuma yookaan ammoo madrasaa kuma tokko ijaarurra jira. Ajriin isaa hagana takka ol caaludha jechuudha. Beelahan tokko osoo beelahan mana jiru masjida ijaaruun osoo beelahan ganda keenya jiru madrasaa kuma ijaaruun ajrii nu argamsiisuu hin danda'u. Irra ajrii kan nu argamsiisu beelahaa tokko nyaachisanii bulutu irra ajrii guddaa qaba. Warroonni hojii kana irratti hirmaachuu danda'an hirmaachuu dandeettan isin jechuu barbaanna. Obbo Hussein dubbistanii hojii tola ooltummaa kana irratti hirmaachuu dandeettanii sagantaan oolmaa keenya akkuma itti fufetti jira nu wajjin tura. Akkam jirtu? Nagaa. Nagaadha? Nagaa. Maqaan keessan? Tasfaayee jedhama. Tasfaayee. Obbo Tasfaayee, mee Obbo Huseeniin yeroo hangamii fi asitti beektu? Obbo Huseeniin
yeroo waggaa afuriin olittan beeka garuu tajaajila kanarratti immoo gara waggaa 3 ta'eera. Nama hedduu gargaaraara. Ijoolleen mana barumsaa deemanis warri kaanis kan giidan qabne asirratti tajaajilamaa jirani. Tajaajilli kun immoo baay'inaan gaariidha jedheen yaada. Meema jechuun hojii tola ooltummaa isaan as biratti hojjetan kan akkamitti ibsitan? Mee maaltu isin dhaga'ama? Yeroo isaan tola ooltummaa kana dalagan kana namoonni waan akkana irratti hirmaatan osoo danda'aniyyuu fedhii hin qabaatan, dandeettii hin qabaatan, dandeettii addaa wahii kennameefii jira isaa fi maaltu isin dhaga'ama? Mee akkamitti ibsitan hojii isaa kana? Baay'inaan yeroo danuu nan galateeffadha. Maa inni yaada kana ofitti fudhatanii lammii ofii gargaaruun ganama sa'a 12 ba'anii immoo dhaabbatanii waan dhufe kana hunda keessummeessuun baay'inaan gurmuu jabaa qabaachuu isaanii uummatatti agarsiisa jedhee yaada. Tola namaa ooluun, gaarii namaa ooluun osoo amantaan addan qoodiin, osoo sabummaan addan qoodiin tola ooluun amantaan gaafatu, tola ooluu yookaan ammoo saba tokkoon gaafata, namummaa gaafata. Namni nama ta'ennaan tola namaa oola. Obbo Huseenis namummaa san keessaa tola ooltummaa isaanii waan kana gochuu jiranii akka hawaasaatti ammoo hawaasni hagam bira jiranii hawaasni waan kana gargaaru irratti waan kana isa duubaan jiraachuu irratti I think isin jiraataa naannawa kanaatiin fakkaata. Hawaasni hagam duubaan gargaaru jira Obbo Huseen. Nama daduutiin gargaara garuu nutis yeroo darbinee waan dandeenyu irratti gargaaraa irra kun gargaarsi kun immoo yookiin immoo tajaajilli kun asii dabarfate gara waldaas deemuun irra jira yaada. Maaliif kutaan magaalaas gargaaruun irra jira jedheen yaada. Nama danuutu nama kana argitu daabboo tokkollee afaan ofitti qabatee deemuudhaaf waan rakkate natti fakkaata. Kana mootummaanis utuu ilaalee gaariidha jedheen yaada. Egaa daawwattoota keenya oolmaa keenya akkuma daawwattanidha. Wanni isin sagantaa kanarraa hubachuu qabdan daabboon takka nama qaalii taatutu jira. Daabboon takka birrii 5 yookaan daabboon takka birrii 10. Daabboon takka nama qaalii taatuuf akka jiru oolmaa keenya guyyaa har'aarraa akka barattan abdii qaba. Sababni isaas namni tokko osoo daabboo takka bitachuu danda'ee bakka kana dhufee gargaarsaan daabboo takka kan fudhatu jira. Osoo daabboo 5 bitachuu danda'ee gargaarsaan bakka kana dhufee fuula namaa dura dhaabbatee daabboo 5 fudhatu jira. Daabboo 5 bitachuu dadhabuu isaatu daabboo takka bitachuu dadhabuu isaatu bakka kana isa fide. Kanaafuu daabboon takka asii biratti laafaa nama biraa biratti qaaliidha. Kanaafuu tola ooltummaa waan qabnu nama gargaaruun waan qabnu namaa tola ooluun dirqama keenya dirqama namummaati. Tola ooluudhaaf akkuma argaa jirtan Obbo Huseen amantaadhaan osoo addan qoodiin saba tokkoon osoo addan qoodiin osoo uffata ilaalin osoo fuula ilaalin waggaa 3 walitti dhaabanii gargaarsa gochuu jiran. Saniifuu tola ooltummaan namummaa gaafata. Tola ooluudhaaf nama ta'uun qofti gahaadha. Namni tola itti oola illee nama ta'uun isaa qofti gahaadha. Egaa daawwattoota keenya oolmaan keenya guyyaa har'aa Obbo Huseen bira Obbo Huseen tola ooltummaa keessaa beelahaa nyaachisuu qofa osoo hin ta'in poolisii Oromiyaa uffata poolisiin Oromiyaa kenneef ganda kana keessatti tiraafiika ta'uudhaan
yeroo karaan crowded ta'u yeroo karaan cufamu makiinaawwan akka tartiiba isaanii eeggatanii deeman akka bakkee hin taane makiinaa hin dhaabne hawaasa kana keessatti gama hedduudhaan tola ooltummaa dalaguu irratti argamu obbo Hussein. Ani garuu gaafiin isiniif qabu takka waan kana hunda tola ooltummaa gama hundaan beelaa nyaachisuu qofa osoo hin ta'in poolisa hanga poolisa ta'uutti isin geessu kun maalidha? Ani isin gaafachuu barbaada. Maaliif wanni tola ooluun limitiin infinitiidha. Tola ooluun manarraa jalqabuu dandeetta. Afaanillee arrabanillee tola dubbachuun tola hojjechuun waan maraarratti wanni limitii qabu hin qabu. Kan maal osoo amma argu ijoollee kana amma daaboo fudhattii kun ijoollee xiqqoodha. Kan amma daaboo fudhattu kun fudhachuu jirti. Makiinaan osoo ta'e kan du'ee jira ji'a lama dura. Intala xiqqishuu akka du'e. Kanarraa ka'ee karaa asfaaltii ba'e. Haga danda'e ijoollee kana haga barnoota galchu ceesisuu barbaade. Eegasii immoo kunoo akka daandii gartan kana fedhii isaaniitiin uummanni hojjetu warri poolisii hayyamamee lafa jiru nama fedhii hojjetu hin jiru. Kan fedhiisa. Haga danda'e immoo biyya kanaaf hojii hojjechuun mindaa osoo hin ta'in fedhiidha. Fedhiidha. Middaan jiru. Middaa keessa hin jiru. Fedhiidha. Middaa alhamdulillah rabbil alamin onni narraa irratee jiru. Mee hojii tola ooltummaa akkanaa kanarratti akka hirmaatan hawaasni yookaan ammoo hojii nama hojii tola ooltummaa kanarratti hirmaatanii jiran akka duubaan dhaabbataniif hawaasaaf maal lama? Amma maaliif qarqarsi kuni asirratti hin dhaabbatu akka gartan kana biyya kana irratti kan jiru rakkoon hamaadha. Zaman amma itti jirru kun namni nyaatee buluun baay'ee dadhabaa ta'uu jira. Mana manatti kan rakkatu kan qabu rakkatu jira gisee ammaa kanatti. Kan qabne bichaa osoo hin ta'in kan qabu mara rakkatu jira. Waan kana walitti taanee walii gargaarree hunda dabarsin zamana kan dabarsuu hin dandeenye. Hojii tola ooltummaa hedduu keessatti hirmaatan keessaa hojiin hunda keessaa kan isin gammachiisu kan miira gaarii isin kennu kan. Hojii amma itti jiru kan. Kan nyaachisuu kan. Nyaachisuu kan. Namni beelee quufee argite wanni kabiraa wanni gammachiisu jira. Namni nama ta'eef sila isaanii yaa qabaate humanity alloo sa'u. Lammummaa qabaannaan. Nyaata kanaa ol wanni jiru. Beelaa nyaachisuu. Beelaa nyaachisuu uffatee gaarii raasuu bakka gaarii rafuu isaa laakkisuu. Ijoollee kana ammallee sitti mee. Wanni namni argachuu danda'u mararraa kadhabde. Waan namni tokko argachuurra kadhaban ijoolleen. Kadhaban garuu waan dhaban san hunda keessaa nyaata dhabuu. Nyaata dhabuu. Waan nyaatan dhabuu. Amma hoo danda'e misaallee irbaatellee soo argatte. Mootummaa hoo nu dhagaye bakka ciisanillee soo barbaade magaazina keessa galchee soo ciibse. Akkamitti gammadda. Kanaaf ijoollee kanneen kararra bulan hunda kanneen walii qabee dhiqanaan jettan. Amma xiqqoo durii kootu amma bishaan qorraadha. Xiqqoo adunoo ba'e aduu keessa dhiqa. Qorraa kana aduu dhiqanii jala. Isaanii bishaan kennitanii fuula irraa dhiitan. Fuula sabula saamunaa kun asirra jira. Saamunaa kun asirra jira. Baasee dhiqaaf na amma hoo dhiqe inni dhukkubsatti. Qorraan garsaami. Adunoo ba'e aduu irratti dhiqa. Ijoolleen irraa dhukkubee jira. Ka hakimii galchuu jira. Ka miilli cabee jira. Ka amma hakimii galche tokko amma sadii jirti amma miilli isaanii madaa'e. San mara hakimii gargaarsa namarra kadhadhee fuudha. Daawwattoota keenya obbo Hussein ijoollee kararra bulan kanneeniif abbaadha. Abbaa ta'uu isaanii ammoo beela isaanii obsuu dadhaban tokkoffaa. Lammaffaa ammoo haasa'u isaan amma jedhan keessatti obbo Hussein maal jedhanii amma yeroon kun aduun hin baane aduun ganaadha qabbana akka malee. Amma yoo irraa dhiqe ijoolleen kun hin dhukkubsatanii fuula yoo irraa dhiqe. Fuula miila yoo dhiqe hin dhukkubsatti. Hin dhukkubsatan sababa maali? Sababa qabbanaa hanga aduun gadi baatu eeganii fuulaa fi harka isaanii irraa dhiqan. Ijoollee daandii irra bulan. Amma dirqamaan irraa dhiqa malee maaliif hin dhiqanne halkaniif guyyaa gisee jedhuuf ijoolleen tun maal naa deebisti. Qoshashaan amma miila irra jiru kuni qorra nurraa dhogaa halkanii wanni qaawwa keessa seenu loojikii jedhee baqa. Loojikii. Yoo dhiqatan itti qorraa. Itti qorraa hin cufa qaawwa kana. Kanaaf qoshashaa ofirratti bulchiti. Kun kaalsii uffattee bultii bara uummata keenya. Wanni kana bira ol jiru baay'ee rakkisa. Egaa dhaamsa dhumaa isinis jarjaru jirtanii karaadhaaf hojiidhaaf isin hin qabnu hojii tola ooltummaa khayrii guddoo ta'an irraa isin hin qabnu. Namni nu gargaaru hoo jiraate haa dhufu
Akkaawuntiin qabna. Akkaawuntii isinii kenna. Golala naa bilbilii. Akkaawuntii wanni irra gootee namni qarqaasa alarraallee keessatti illee harki kenna bal'aadha. Ijoolleen kun akka qartaru warra keessaa dhufuu jirtanii warra keessa qursii hin nyaanne kana. Alaabaa baay'een qabdi. Laakiin jiruun dhuunfaadha. Waan kana immoo biyya kanatti haga danda'e biyya kana tola ooluu barbaada. Kanaa ol hin jiru. Mirga argadhee kanatti tola barbaada. Fiijiin irra jiru. Inshallah rabbi isin haa gargaaru. Fiijiin kiyya baay'ee bal'aadha. Laakiin rabbi nu haa gargaaru. Isinillee nu gargaara. Ijoolleetti adeemu. Wanni biraa qabu wanni gabataroo jiraata. Inshallah. Warroonni gargaaruu barbaadu. Uffata barbaanna. Akkaawuntiin. Ijoollee amma kunoo gartu kana uffata irraa barbaanna. Kunoo adda warra aroogeellee sotaate ijoollee uffata nuuni fidde gammachuu xiqqaan qabna. Inni uffisnaa kophee barbaanna. Uffata barbaanna. Shamiizii barbaanna. Ijoollee mana barmoota kunoo naxalaa caammaan deemti laata. Hagaruma wanni dhaamtanii ijoollee bu'aa kennu deebi'e. Ayyee. Nagaatti. Galatoomaa. Ishi guyyaa gaarii. Ayyee salaam. Nagaatti. Egaa daawwattoota keenya sagantaan oolmaa keenya kana fakkaata. Sagantaan oolmaa keenya har'aa qorrallee qaba. Sagantaan oolmaa keenya har'aa sagantaawwan oolmaa amma dura dalagne irraa sagantaa addaati. Sababni isaas tola ooltummaadha. Beelahaa nyaachisuudha. Sagantaawwan hedduutu jira. Sagantaan akkana garuu har'aa sagantaa addaa ta'ee na biratti argame. Sababni isaas nama akkanaa arguun, nama akkanaa qabaachuun miira inni namatti horu, nama akkanaa qabaachuun hamilee inni namatti godhu tilmaamuun ulfaataadha. Hamilee inni namatti godhu tilmaamuu hin dandeettan isinis nama ta'uu akkuma obbo Hussein jedhanii nama ta'uun yookaan immoo tola ooltummaa dalaguun limitii hin qabu yookaan immoo daangaa hin qabu. Waan kamiinuu tola ooluu hin danda'amu. Irra tola ooltummaan guddoon ammoo beelahaa nyaachisu, rakkataa gargaaru, obboleessa kee, ollaa kee kasii bira jiru nyaachisutu tola ooltummaa keessaa irra guddaadha. Kanaafuu tola ooltummaa kanarratti warroonni hirmaachuu barbaadan akkaawuntiin obbo Huseenis jira. Qaamaan dhuftanii namni irratti hirmaachuu dandeettan dhuftanii irratti hirmaachuu hin dandeettan isin jenna. Sagantaan simboo kennaa akkuma itti fufetti jira. Turtii gaarii isin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.